Waraanni bilisummaa Oromoo lola tibba kana kibbaa fi giddu galeessa Oromiyaatti taasisaa jiruun injifannoo argataa jiraachuu ibse. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa fi giddu galeessaa onkololeessa 16 jiruun injifannoo argataa jiraachuu ibse. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa fi giddu galeessaa onkololeessa 16 hamma 18 bara 2021tti haleellaa waraana bilxiginnaa irratti raawwateen injifannoo argachuu ibsee jira. imala bilisummaa uummata Oromootiif qabsoo hidhannoo bulchiinsa bilisiginnaa waliin taasisaa kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo addoota waraanaa kibbaa baham giddu galeessaaf lixa Oromiyaatti injifannoo argataa akka jiru ibsaatii ture. Lola dirree giddu galeessaa fi kibbaatti onkololeessa 16 amma 18 bara 2021tti adeemsifameen olaantummaa waraana bilisiginnaa irratti argachuu isaa qondaalonni waraanichaa ibsuu irratti argamu. Dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo idil-addunyaa qabsaa Odaa Tarbiin akka ibsetti onkololeessa 16 bara 2021 dirree giddu galeessaa godina Shawaa Lixaa aanaa Ada'aa Bargaa magaalaa Mogor irraa waraana bilisiginnaa paatroolii 4 fe'amee gara magaalaa Eelaa deemaa jiru irratti haleellaa raawwachuun loltoota 60 ol hojiin ala taasisuu isaa ibse. Waraanni bilisummaa Oromoo Salaalee magaalaa Daawwichaa keessaa humnoota bilisiginnaa erga baasee booda magaalattii to'annaa waraana bilisummaa Oromoo jala oolchuu isaa Odaa Tarbii ibseetii jira. Ajaja dirree kibbaatti Cibraan Soddon Booroo onkololeessa 17 bara 2021 godina Gujii Bahaa aanaa Gumii Eldelloo ganda bobaa bakka addaa Irreessa Liiban Burii jedhamutti lola adeemsifamee waraana bilisiginnaa irratti olaantummaa argadhe jedhe. Lola kanaan loltoonni bilisiginnaa 14 akka ajjeefamanii fi 18 ammoo madoo akka ta'an ibsameetii jira. Godinuma kana keessa kan socho'u ammoo Cibraan Laga Dambii onkololeessa 18 bara 2021 aanaa Sabbaa Borum gidduu ganda Siree Buqqii fi ganda Utuuluu bakka addaa Dareersaa jedhamutti lola adeemsifameen injifannoo argachuu isaa ibseetii jira. Lola kanaan waraanni bilisummaa Oromoo waraana bilisiginnaa aanaa Sabbaa Boroorraa gara ganda Utuluu imalaa turte riphee eeguun lola irratti banee loltoota sirnichaa 22 ajjeesuu fi 25 ammoo madeessuu dubbi himaan idil-addunyaa waraana bilisummaa Oromoo qabsaa Odaa Tarbii ibseetii jira. Lolichaan meeshaa waraanaa kilaashii AKM 8 bombii harkaa 14 akkasumas rasaasa danuu hiikkachuu isaas ibsameetii jira. Lola kanaan loltoonni sirna bilisiginnaa dhibbaa ol hojiin ala kan taasifaman yoo ta'u dhimma kana ilaalchisee bulchiinsi bilisiginnaa ammoo oduu kana qindeeffannetti waan jedhe hin qabu. Oduu keenya birootiin lola tibba kanaatiin loltoota bilisiginnaa 70 caalan hojiin ala taasisuu isaa komaandi poostiin waraana Tigraay beeksise. Sirni bilisiginnaa gama isaatiin waamicha duula hatattamaa taasisaa jira. lola tibba kanaatiin loltoota bilisiginnaa 70 caalan diigee hojiin ala taasisuu isaa komaandi poostiin waraana Tigraay beeksise. Waraanni Tigraay lola fulbaana 27 eegalee waraana bilisiginnaatiin irratti baname jedhee ibsee ofirraa qolachuun injifannoo waraanaa murteessaa ta'e humnoota bilisiginnaa irratti gonfachuu isaa ibsa bal'aa baaseen beeksisee jira. Lola fulbaana 27 hamma onkololeessa 6 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti addoota waraanaa 4 irratti taasifame. Kanaanis kasaaraa namaa fi qabeenyaa guddaa sirna bilisiginnaa irratti taasisuu isaa ibsa bal'aa baase kanaan beeksisee jira. Komaandi poostiin loltummaa Tigraay kune sirna bilisiginnaa gama isaatiin loltoonni TPLF ummata nagaa miidhaa jiraachuu himatee yaamicha duula hatattamaa taasisaa jira. Haaluma kanaan lola addoota waraanaa Cifraa, Wushaalee, Gaashanaa fi gama Gondar kaabaatiin taasifamaa jiru kanaan loltoonni bilisiginnaa 33 caalan ajjeefamuun kanneen 35 caalan ammoo madaa'uu fi kanneen 1,000 caalan booji'amuu isaanii ibsee jira. Ibsi komaandi poostii loltummaa Tigraay kun itti fufuudhaanis meeshaalee waraanaa gurguddaa fi xixiqqaan 10,000 lakkaa'aman raadiyooniiwwan qunnamtii loltummaa dhibbootaan lakkaa'aman konkolaattota waraanaa fi meeshaalee biroo hedduu booji'uun dhuunfadheetiin jira. Lola ofirraa qolannaa fi qabiyyee waraana bilisiginnaa deebisnee haleellee jirra jee kanaanis magaalota naannoo Amaaraa hedduu fi lafa tarsiimoo loltummaatiif akkaan barbaachisoo ta'an to'achuu isaa ibseeti jira. Lola kanaanis magaalota naannoo Amaaraa fi Affaar tibba kana to'ataman keessaas Koon, Tsaayimaa Wucaa, Wagalxeenaa fi Urgeessaa, Wucaalee, Bokoksaa akkasumas Cifraa Ejersaa yoo ta'an humnoonni Amaaraa
Amaaraa fi waraanni Bilxiginnaa magaalota kanneen lakkisanii gara duubaatti dhiyeessuu isaanii maddeen Bilxiginnaatti dhiyaatan irraa mirkaneessuun danda'amee jira. Waraanni kun yeroo ammaa magaalota Dasee fi Kombolcharraa fageenya dhiyootti taasifamaa jiraachuu kan beekame yoo ta'u, sirni Bilxiginnaa gama isaatiin yaamicha duula hatattamaa taasisaa jira. Bilxiginnaan naannoo Amaaraa guyyaa muraasa dura magaalota akka Dasee fi Kombolchaatti labsii uggura sochii namaa fi konkolaataa labsuun isaa kan yaadatamu yoo ta'u, yeroo ammaa ammoo labsii namni hundi gara waraanaa jiru labsuun sochii taasisaa jira. Ibsa injifannoo waraana Tigraay kana booda sirni Bilxiginnaa ibsa karaa hajaalaa isaatiin baasen humnoonni Tigraay haleellaa haaraa banuu isaa amanee dhimmicha furuuf gargaarsa mootummaa Ameerikaa na barbaachisaa jira. Sirni Bilxiginnaa yeroo dheeraaf mootummaan Ameerikaa jidduu galummaan himataa turuun kan beekamu yoo ta'u, gaafin Bilxiginnaan dhiyeessaa jiru kunis dirree waraanaa irratti mo'atamaa dhufuu wajjin kan wal qabatu ta'uu hin oolle jechuun taajjabdoonni yaada isaanii kennataati jiru. Lola kaaba Itoophiyaatti eegaleen yuunivarsiitiiwwan naannoo Tigraay keessa jiran adeemsa baruu fi barsiisuu adeemsisuu dadhabuun beekame. Barattoonni yuunivarsiitiiwwan naannoo Tigraay fi yuunivarsiitii Waaldiyaa barataa turan yeroof yuunivarsiitiiwwan kanneen birootti akka dabarfaman murtaa'u ministeerri barnootaa beeksise. Ammatti barattoonni akka gara yuunivarsiitii biroo dabarfaman murtaa'e yuunivarsiitiiwwan naannoo Tigraay keessa turan Maqalee, Aksum, Addigiraat akkasuma Raayyaadha. Barattoonni kun barattoota idilee yoo ta'an yuunivarsiitiiwwan kaanitti dabarsuuf galmeen eegalamuun ibsame. Kanaafis akka lakkoofsa Itoophiyaatti guyyaa har'aa 9 ji'a lammaffaa bara 2014 irraa hanga guyyaa 12 ji'a lammaffaa bara 2014tti akka galmaa'uu danda'aniitu ibsame. Kanaan dura barattoonni yuunivarsiitii Maqalee turanis qe'eetti akka deebi'an taasifamuun ni yaadatama.